Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa qabsoo qeerroon Oromiyaa lafee itti cabdee gartee jiruu isii gartee halkanii guyyaa lafee itti cabdee diina biyyaa baastee itti qabsaawanii gartee akka gartee hayyoonni bebeekamoon ka Oromiyaan qaqqaban beekamoon gartee hayyoonni Oromoo walii galanii gamaa fi keessaa fi alaa walii galanii akka Oromiyaan milkooftu akka Oromiyaan hin cabne akka gartee biyya Oromiyaa gartee hin sardamne diina harka waraabessaa harkaa fuudhanii Oromiyaa harkaa fuudhe gartee diina harkaa baasanii kan namni gartee harkaa baasuu hin dandeenye jedhee namni itti yaaduu hin dandeenye gama miidiyaatiin akkasuma gana aktiivistoota adda addaatiin Oromiyaan gartee barnoota ijoollee gartee Oromoo qaqqaalii jiruu qaalii itti kakkafaltee gartee Oromiyaan gartee uummata keenya kana gartee akka inni guyyaa har'aa kana argu kagoosifte ijoolleen Oromiyaa qaqqaaliiwwan kabajamtoota ijoollee Oromoo hayyoota ijoollee Oromoo qaqqaalii guyyaa har'aa arguu keessanitti hedduu gammannaa irrachi har'aa gartee qaalii gartee wareegama lubbuu hedduu kakkafalchiise gartee amata hagasii bara hagasii gartee dura waan bara hagasii gaafa nun dhalatiin duras gartee ture jechuudha. Garuu amma yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo gartee waan kana arguu isaatii hedduu gammannaa tokkummaa Oromoo hedduu argine gammannee hedduu nama gammachiisaa akkasuma hayyoonni Oromoo itti qabsaanii itti cabanii itti gartee hirribatti dhabanii beektoti biyya keessaa fi biyya alaatti ta'anii gartee Oromiyaa tana akkasiin jijjiiramtu gartee lafee qeerroo Oromiyaatiin ijaaramte tana akka tikfannu akka gartee bira dhaabbannee tokkummaa keenyaan waliin gartee bakka takka akka geenyu ka akkasuma nu goosisaa jiranii fi akkasuma nu godhaa jiranii fi akkasuma kan nu dura jiranis nu itti fuufaa jirrus kan waliin tikfannu kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Gammachuu guyyaa har'aa kana waan qallaaliidhaan argamee miti waan gartee qeerroon Oromiyaa lafee itti cabdee hayyoonni Oromiyaa lafee itti cabdee aktiivistoonni artistoonni Oromiyaa lafee itti cabanii itti awwaalanii ufii akka nu kana agarru kanuuf godhani kabajamtoota teennaa galata waliillee awwaaluun nu barbaachisu namuu haa qabsaa'u amma fedhettillee haa qabsaa'u kheyriif haa qabsaa'u sharriifis haa qabsaa'u haa ta'u garuu uummanni Oromoo kuni waliigaltee irra hanga ga'ee jiru takka ga'eetiin jira uummanni yeroo ammaa kana beekumsarra jira nama waa barateetiin gartee ammaan tana wanni baastuuf wanni hin baasne hundi waan isaaf galtee jirtuuf jijjiirama amma arganne kana akka gartee bakkaan gaannuu fi akka tikfannu kan nu barbaachisu tokkummaa keenya ammas yeroo ammaa kana wanni nu barbaachisu irreecha kana irratti tokkummaa keenya agarsiifne milkoomne ka amantaa walii adda hin qoonne ka gartee waliin baasne haa ta'uutii tokkummaa keenya murteessaadha uummata Oromoo kabajamoo fi jaalatamoo keenya. Wannin jechuu barbaade waan nu dura jiru kana akkamitti tikfanna waan itti deemu jirru akkamitti tikfanna gamaa bitaa mirgaan diinni keenya hedduu takka quba nutti qabaatiin jira nu waraanaatiin jira nu duugaatiin jira nu saamaatiin jira hedduu quba nutti qabaatiin jiran jechuu kanaafuu ummanni Oromoo kaabaaf kibba irraa bahaaf dhiyaarraa tokkummaa isaatiin bahee walitti duuluu dhiisee wal afaan deebi'uu dhiisee sabaa wal baasuu dhiisee lagaa wal baasuu dhiisee addaan Oromoon takka afaan takka qaba saba takka wanni inni keessaa bahee takka afaan kophaati addatti waliif keettu hin jiru ammoo gisee ammaa kana keessatti tokkummaa keenyaan diina keenya ofirraa faccisuudha waan dhabnee yoo dubbachuudhaan ofirraa deebisuu dadhabne calleessaan namarraa deebisna ofirraa namni tokko yoo dubbiinsi dhibe calleessaan dhiban jan kanaafuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa biyya keessatti humni fiinxaaleeyyii Amaaraa akkasuma naannoo adda addaa keessaa uummata keenyatti duulaatiin jira lafa Oromiyaallee saamaatiin jiranii kana garuu ofirraa qolachuuf tokkummaa keenya nu barbaachisaa diinni nu rafee bulaatiin hin jiru tokkummaa keenyaan akkuma gartee asii yeroo ammaa kana irratti gartee wanni nu jiraachuu jirru biyyi Oromiyaan qabdu guutuun Itoophiyaa yoo jette ni dandeessa haa ta'uti garuu Itoophiyaa jettu tana keessaa harki Itoophiyaa tana keessa harki 75 Oromoo jechuu dandeessa. Garuu wanni isiin irraa qabdu qabeenyi isiin irraa qabdu investimentiin Itoophiyaa Oromiyaan irraa qabdu kondominiyeemiin Oromiyaan irraa qabdu hedduu waan xiqqaa takka parsantii xiqqaa irraa watti argama dhugaa dubbachuuf yoo waliin dubbanne
gisee akkana kana keessa gisee akkana irratti deemaa jiru kana keessatti uummanni keenya ala bula. Finfinneen teenya jenneetiin Finfinnee keessa karaa irra qaccifnee bulla. Lachiin teenya taatus qabeenyi irra jiru kennaa miti. Kanaafuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya tokkummaa keenyaan giseen ammaa gisee waliif faayidaa walii bahanii gisee gartee waliif dhaabbatanii gisee waliif gartee irkoo waliif ta'anii gartee waliif tinnisan jechuudha. Hayyoota keenyallee akkasuma gartee irratti duuluun nu barbaachisu. Gorfachuun nu barbaachisa yoo dongongora qabaatanii. Fakkeenya yoo fudhannee aktiivistii Jawaar Mohaammed yoo fakkeenya fudhattan goota Oromoon qabdu keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti hin argamu. Walaachi qabnee as qabuu dhiifnee tokkummaa keenyaa yoo sochoone hedduu gaarii ture. Yoo dhugaallee waliif qoodine gaarii tura. Jawaar Mohaammed jechuun nama uummata Oromootiif hirriba halkanii guyyaa dhabe. Amma garuu namni tokko kan irratti duuluu argaatu hin jirra. Ani deeggaraa Jawaarii paartii Jawaarillee miti. Paartii Abiyyiitillee miti. Garuu isaan lamaanuu faayidaa Oromootiifiin isaan jaaladha. Hedduu kabaja. Isaan lamaanuu nin jaaladha. Jawaaris nin jaaladha. Abiyyis nin jaaladha. Lammas ni jaaladha. Shimallisis ni jaaladha. Paartii badhaadhinaallee ni jaaladha. Waan biraadhiis 100% Oromiyaa kanaaf guutuu nami dhibbaan dhibbatti yaada uummata Oromoo kana dhibbaan dhibbatti ni guuta jedhameeti mootummaan guutullee hin jiru. San dhibbaan dhibbatti yaada uummata nami guutuu danda'u hin jiru. Garuu parsantii takka namaaf yoo qabate hedduu takka barbaachisaadha waan ta'eef gahaadha. Taan irratti barbaadatta homaa rakkoo hin qabu. Akkasuma jijjiirama kana nami fidee, jijjiirama kana nami tinnisee, jijjiirama kana nami gartee irkoo ta'ee jala dhaabbatee tinnisee uummata kanatti yookaan paartii badhaadhinaa Dr. Abiyyiin nami kenne yoo dhugaa dubbanne jaalattu jibbitus yoo feete liqimsi yoo feete haqqi. Namitti kenne Jawaar Mohaammed. Kanaafuu Jawaar isin kabajaa qaba, galata qaba. Akkasuma kan itti kennames Abiy Ahmed, akkasuma namitti kenne Lammaa Magarsaa, akkasuma aangawoonni teenya beektoti teenya hundinuu gartee kabajaa qabdi. Kabajatu isaanii mala. Hedduu dhugaa yoo dubbanne nami waan ofii takka galata isaan beeku. Jawaar Mohaammed hanga Itoophiyaa tana keessaa hanga addunyaan tun gartee isaa osoo kenna ta'e jettee hawwitu takka. Ati garuu galata isaa fi mi'aa isaa beekuu hin dandeenye. Obboleessoo maaliif irratti duulta? Maaliif irratti quba qabda? Osoo yoo inni bokkosoo qabate yookaan badii takka yoo qabaate nin gorfatta. Yaada bilchaataa takkaan nama tasgabbeessita. Kana malee namatti duuluun nama hin barbaachisu. Nama wal kuffisuun nama hin barbaachisu. Hayyuu kee cabsuus nama hin barbaachisu. Dhugaa dubbachuu fi ani Jawaaris ni jaaladha, Lammas ni jaaladha, Abiyyillee ni jaaladha. Akkasuma marroo raasaa keessa deemu sanillee ni jaaladha. Waan hin jaaladhuuf qaba. Maaliif jaalatta yoo naan jedhanii nami bakka takkatti sabni takkaani maqaa abaayoo kanaaf hin bara naannoo godina Booranaa kana keessa yookaan godina gartee Wallagga keessatti maqaa abaayoo jedhu kanaani diinni naannoo Oromiyaa seenee cabsuu sodaatee ofirraa shakkaa bara abaayoo jedhe. Shakkii isiitiif yookaan isiin tun badduudha. Isiin tun namarraa hin gortu yookaan isiin tun hedduu nama waraana keessa waan anaaxummaa qabduuf kanaafuu xiqqoo tokko ofirraa sodaata. Kan mootummaan taane abaayoo fa sodaataa namarraa dhaabbatan. Sabattiin xixiqqoon gartee uummata Oromiyaa kana tuttuqutu. Kanaafuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dhiifamallee naa godhaati. Nu hayyoota keenyatti duduuluun nu barbaachisu. Wanni itti duulluufillee nu barbaachisu yoo wallaalaa ta'e yoo wallaalee dogongorees ni gorfanna malee akka Furuksambe Lammaa Magarsaa akkasuma Jawaar Mohaammed akkasuma Abiy Ahmed Prime Minister keenya ni jaalannaa ni kabajna. Hayyoota keenya gurguddoo ni jaalannaa ni kabajna. Irra duuluun nu barbaachisu. Wanni duulluufillee nu barbaachisu. Jawaar Mohaammed hir'ina jiru takka ibsuunis uummatatti ibsuu gabbaasuu takkas mootummaa qaabsisiitii taatan qaabuu banaa jiru sani duuchisiisuu danda'a. Homaa miti. Kun dogongoran jedhamu. Kun haala beekumsi hayyuun tokko qaruun tokko namni siyaasaa takka waan kana dubbachuun dirqama isatti uummatatti ibsuun.
Laazima rakkoo uummataa takka ofirraa cufaati mootummaa jala deemaa jechuu illee hin danda'u. Laazima giseen dimokiraasii waan taateef waan takka dubbachuunis dirqama. Dimokiraasiidha. Rakkoo hin qabu. Maaliif dubbatteen wanni jedhamu hin jiru? Akkasii isiniin jechaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa isin itti biree jiraadde dhiifama naa godhaa. Sumaaliin na hordofaa isiniin jaalala like share subscribe gochaan jajjabeessaa.